Sadarkaa idil addunyaatti rakkoo jijjiiramaa qilleensa addunyaan ittiin qoramaa jirtu ittisuu keessatti Itoophiyaan sagantaa ashaaraa magariisaatiin qooda ishee ba'achaati kan isheen jirtu. Giddugalli qophii biqiltuu gullallee bara kana yookaan immoo sagantaa ashaaraa magariisaa bara 2018 raawwatamuu fi biqiltuuwwan gosa akkamii qopheessaa jira kan jedhu giddugalichatti argamuudhaan ogeessa wajjin turtii taasisnaa biqiltuuwwan akkamii qopheessaa akka jiru isin daawwachiisna. Turtiin keessan nu faana ta'u. Giddugalli biqiltuu gullallee duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa sadarkaa biyyoolessaatti waggaa waggaan raawwatamu keessatti giddugala adda durummaan geessaa baachaa jirudha. Obbo Abbabaa Bayyanaan giddugala biqiltuu gullalleetti ogeessa misooma biqiltootaa yoo ta'an sagantaa dhaabbii biqiltuu ganna bara 2018 keessatti sadarkaa biyyoolessaatti dhaabamu xiyyeeffannoo keessa galchuun giddugalichi biqilaawwan gosa garaagaraa miiliyoona tokko qopheessaa kan jiru ta'u turtii AMN+ sagalee dhalootaa waliin taasisaniin himaniiru. Ashaaraa magariisaa bara 2018 ilaalchisee bara 2018 kanarratti gara biqiltoota miiliyoona tokko kan ta'u oomishaa jirra. Kana keessa biqiltuuwwan bareedinaan oolan gara naannoo 1700 fi biqiltoota gaaddisaaf oolaniif biyya keessaa kan ta'an gara naannoo 300 kan ta'an walumaa galatti oomishaa jirra jechuudha. Gosoota biqilaa biyya keessaa murteessoo ta'an sadarkaa baduurra kanneen ga'an irratti fuulleeffachuun sagantaa ashaaraa magariisaatiin akka dandamatan gochuu fi giddugalichi xiyyeeffannaa kennuun baay'isaa akka jirus obbo Abbabaan ibsaniiru. Fakkeenyaaf yoo ilaalle biqiltootawwan as keessatti argaman kun biqiltuun kun bakkanisa jedhama. Biqiltoota biyya keenya keessatti qofa argamanii fi yeroo ammaa kana gara badiinsaatti deemaa jiranii keessaa isa tokkodha jechuudha. Kunis immoo akkuma warreen isaan as keessatti argamanii kana biqiltuu gaaddisaaf ooluu fi biyya keenya keessatti argamu miidhaan kan irra gahaa jiru. Biqiltoota biyya keenyaa immoo kan biyya kana keessatti argaman qofa kunuunsuun kan barbaachiseef jijjiirama naannoo, haala qabatamaa naannoo fi biyyee naannoo keenya irratti miidhaa waan hin geessisneef biqiltoota kan biraa kan biyya keessatti argaman irratti dhiibbaa waan hin geessisneef baay'inaan isaan kunuunsuunii fi jijjiirama qilleensaatti keessatti illee gahee guddaa taphataa jechuudha. Giddugalli qophii biqiltuu gullallee biqiltuu qopheessuun gamatti namoota biqiltuu qopheessan namoota biqiltuu kunuunsanii fi carraa hojiis uumeeti kan inni jiru. Carraa hojii akkamii argatanii hojjechaa akka jiran akkasumas immoo giddugala kanarraa maal fayyadamaa jiran kan jedhu hojjettoota as keessaa ni gaafanna. Isaa wajjin turtii taasisnaa nu faana tura. Egaa baay'ee qophii goonee jirra. Kan ba'uudha kan hin baane immoo daraddare kan ba'uudhas takka akkalletti qophaa'aa jirra jechuudha. Nuti amma baanee hojii qabna jennee baanee hojjennee galuunu ana waa guddaa tokkodha. Mataan kaasoolee galuunu ana guddaa tokkodha. Harka dhiiraa eegurraa ofii keenya hojjennee gallee ijoollee keenya ittiin tamaarsifnee guddisuun nu guddaa tokkodha. እንግዲህ በምታየው ነገር እያዘጋጀን ያለ ነው። Akkuma asitti argaa jirtu kana qophii gahaa taasisaa jirra. Biqiltuun hanga as keessa turutti hubaatiin akka irra hin geenyeef ni kunuunsina. Nutis as keessa hojjechuu keenyaan irraa fayyadamaa ijoollee keenya ittiin guddifataa jirra. Gosoonni biqilaa adda addaa giddugala biqiltuu gullalleetti baay'ifaman hanga sadarkaa dhaabamanitti fayyaan isaanii akka eegamuuf kunuunsi gahaan kan taasifamuuf ta'u kan himan ammoo giddugalichatti ogeessa kunuunsa biqiltootaa obbo ዘለቃ ከማሊቲ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ነው የውበትና የጥላ ዛፎች ነው የምናምር giddugala kanatti nuti biqilaawwan mukeen gaaddisaa fi miidhaginaaf oolan baay'isna waggaa guutuu hojiirra jirra. Fakkeenyaaf sanyii biqilaa facaafamee marge yoo ta'e fuunee pilaastika taa'uu qabu keessa keenya. Akkuma argitu ammoo hojjettoonni na duubatti argitu kun fayyummaa biqilootaa giddugala kana keessatti argamanii kan kunuunsanidha waan ta'eef biqilaan as keessa jiru hanga bakka biraatti deemee dhaabamutti akkaataa saayinsaawaatiin kunuunfama jechuudha.